Kina nama waliin dubbii goonuuf waan asin wal affeerreef yookiin waan na affeerteef guddaa galatoomi jedha. Sagantaa keenya gara qajeelumatti gara itti seenaa. Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kun Gadaa Digital Miidiyaadha. Qophiinadha muudannoo tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Obboleessa koo wajjin turtii gaarii isinii hordofuun hanga xumuratti nu hordofaa isiniin jenna. Gama biraatiinis obboleessi koo kun gaafii chaanaalii yuutuubii banatee jira. Abdii Miidiyaa jedhama. Abdii Miidiyaallee sabskiraayib godhaaf isiniin jenna. Egaa mudannoodhaan isinii dhiyeessinu baay'ee barnoota irraa argattan hanga xumuratti nu hordofaa. Hayyee obboleessa keenya sagantaa kana akka asitti waliin haasofnu yookiin nama waliin dubbii goonuuf waan asin wal affeerreef yookiin waan na affeerteef guddaa galatoomi jedha. Sagantaa keenya gara qajeelumatti gara itti seenaa. Hayyee obboleessa kiyya gaafii kiyyaatti seenaa. Hayyee atin obboleessi kiyya kun nama jabaa nama barumsa baay'ee deemeeru mee kitaabolee waa'ee gaa'ilaa keessaa waan dubbiste beektaa? Galatoomii dhaggeeffattoota keenya sirriidha. Kitaaba namni barnoota keessa jiru kitaaba dubbisuun aadaadha. Kitaaba gaafa dubbistu ammoo qabiyyee isaa qabachuu qabda. Lammaffaa ammoo gaafa kitaaba dubbistu waan dubbiste sanarraa namootaaf qooduun akkati waan dubbiste sana yeroo dheeraaf sammuu keessa tursiisu si fayyada. Dubbiseera siin jechuun barbaada jedha. Kitaabolee waa'ee gaa'ilaa waan gaa'ilaa wal qabatu dubbistee gitaa jechuudha. Dubbiseen jira dhugaa. Hayyee isa keessaa mee wantoota si mudatu yookiin ammoo wantoota irraa baradheera jettu mee uummata keenya kanaaf nu ibsi. Hayyee kitaaba dubbisaan ture tokko waa'ee gaa'ilaati. Kitaabichi afaan Ingiliffaatiin barreeffame. Marriage Status kan jedhu. Egaa yeroo baay'ee jireenya gaa'ilaa keessatti rakkoon garaagaraa namoota hedduu mudata. Rakkoo wal dhabiinsaa waliigaltee dhabuun jira. Rakkoo jaalala isaanii diinagdee irratti bu'uureffatanii walitti dhiyaatanii gaafa ammoo diinagdeen sun yookiin qabeenyi sun gidduu bu'u gaa'ela keessatti rakkoon gargar bahinsaa akka uumamutti sababoota kana qabiyyeen kitaabichaa waan ta'eef kitaabni sun akka mudannutti waan na hawwatee jira jechuu barbaada. Hayyee yeroo kanatti yeroo dubbiftu kanatti wantoota si mudate kana keessaa mee yeroo kanatti shamarroonni keenya rakkinoota garaagaraa keessa jiran mee isaaniif waan barumsa taa'etu kana mee ifa nu godhiti uummata keenyaaf nu ibsi. Hayyee waa'ee gara ergaatti osoo hin ceene kitaabni kun maal jedha sitti fakkaata? Kitaabicha maqaa isinii kaase Marriage Status kan jedhu barreessaan isaa Toomaas jedhama. Egaa namni kitaaba kana barreesse qabiyyee hedduun kukkutee barreesseera. Qabiyyee isaa keessaa tokko isinii dhiyeessa. Egaa mucayyoo takkatu jaalalaan qabame. Egaa jaalalaan erga qabamte akka aadaa Oromootti biyya kana keessatti dubartiin takka jaalalaan yoo qabamtes dursitee dhiira gaafachuurraa ni qaanfatti. Safuutu jira waan ta'eef osoo inni na gaafate jettee mallattoo isa jaalachuu argisiisuu fi dandeessi. Garuu inni dafee hubatee yoo kan hin deebisneef taate rakkina guddaa fi isinis sammuudhaan miidhamuu dandeessi. Ta'us garuu biyya faranjii kana keessatti aadaan kun hin jiru. Aadaan kun hin jiru. Dubartiin jaalatte taanaaniin karaa namaattis ta'e karaa namootaatiinis ta'e ofiisinis hin gaafatti. Egaa mucayyoon tun hin jaalattee erga jaalattee dhiira kana deemtee gaafachuu murteessitee jechuudha. Murteessitee murtii ishii kana keessatti guyyaa tokko guyyaa dilbataa fi deemtee iddoon hiriyyaa itti bashannanu qorattee adda baastee gaafiidhaaf iddoo san deemte. Isatti himuuf jechuudha. Isatti himuuf. Akka jaalatteef. Kallattimaan fuulletti qaamaan argitee itti himuudhaaf iddoo sana deemtee jechuudha. Egaa mucayyoon kun erga isa bira deemteeti innis hiriyoota wajjin geemzoonii jira. Iddoo taphni garaagaraa itti taphatamu jira. Laaltee namoota biratti ammoo osoo na qaanesse jettis gaafii kana dhiyeessuuf irraa dubatti deebitee balbalarra teessee sa'aatii tokko waliif eegdee jedhama. Yeroo eegdu kana hiriyyichi isaa kun guyyaa dilbataati tapha isaatti fufee xumura irratti yeroo bahuuf jedhu kana hiriyyaa tokko wajjin ba'a. Hiriyoota baay'ee wajjin hin baane garuu iddoo taphaa sanitti hiriyoota hedduu wajjin hiriyoota baay'ee wajjin tura. Yeroo inni bahu akka faranjoota kanatti hi guys jedhanii wal dubbisuun harkaan wal laamuun hin jira. Hin yaamte. Yeroo yaamtu kanatti ammoo mucichis what's going on jedhanii maaltu deemu jira maal naguma na yaamte waan jedhu kana fakkaata. Yeroo kana ammoo hin deemtee
hin dubbistee jedhu. Maqaa isaas yaamtee yeroo hedduudhaaf si dubbisuun barbaada ture. Garuu akkas hin dubbisneef haalonni namummaa saalaa kunis na danqee ture. Har'a miidhama koo asitti obbaafachuuf dhufe. Yoo na jaalatte gaafii jaalalaa si dhiyeessuu barbaada. Ani waan sin jaaladhuu fi miidhamees jira. Miidhama onnee koo kana gaafa itti deebii naa deebifte hin fayyuu danda'a waan jedhu kaaftee fi akka qoosu jirtaa jedheeni dhiironni kun dubartoonni yoo dursanii gaafatan maal olaantummaa itti mul'ata waan ta'eef deebii kana sirriin deebisanii fi yeroof deebisuun hin danda'amu jechuudha. Innis akka waan ceela'uu jedhee ija takkaan akkas akka waan ceela'uu jedhee hiriyaa isa wajjin bira darbee deemee jedhama jalqaba. Guyyaa jalqabaa san jechuudha. Egaa mucayyoon kun akka kitaabicha sanarraa dubbise nama jabduu tokko. Barnootatti illee akaadaamikaalii jechuudha nama cimtuu tokko. Hawaasummaa keessattis nama hawaasummaa dabarsu waan taateef nama jabduu tokko jedhamee kitaabicha san nama jaalatama hawaasummaa qabu. Kanaaf namni baay'een ishee hawwu. Ishiin garuu namoonni baay'een hawwu malee ishiin ammoo faallaa isaa nama biraa hawwu. Namni ishiin hawwitu sun ammoo ishiin barbaadu. Jireenyi jaalalaa furdisoo kana qabu. Kati barbaadu sin barbaadu. Kati barbaadu ammoo sirraa dudda galee akkasuma deema. Kanaafuu maal taate mucayyoon kun guyyaa lammaffaas gaafii dhiyeessite. Gaafii kana ammoo gaafsan akka duraa fuulletti deemteen dhiyeessineef karaa barreeffamaan xaalaa isa jedhamu kanaan baarsitee jecha gabaabaa yoo siif jedhee addunyaa kanarraa lubbuun darbe atis boru gaabbii keessa seenuu dandeessaa. Siifis godaannisa jaalala ta'uu danda'a waan ta'eef gaafii koo kallattii maannaa deebisi. Sababa nan jaalanneef sababa lamaan tokko natti himte guyyaa har'aarraa si dhiisuu hin danda'a. Midhaaginaaf namni baay'een hawwaa. Ani garuu midhaagina saniin boonee hin beeku. Maaliif na jibbitee baay'ee si jaaladhaa jettee baarsitee ergitee fi xaalaa kana dubbisee ka'e mucayyoon kun kan hunda kan humna horattee gaafii jaalalaa kan naa dhiyeessiteef waa malee miti waan jedhuun xaalaa biraa baaresseef innis iddoo beellama addaatti waliin dubbachuu jechuudha. Guyyaa sadaffaa beellama qabatan. Guyyaa lammaffaa xaalaa isaa irra dhaabbatee karama xaalaa saniin dubbisee jedhama. Egaa guyyaa sadaffaa irratti beellamni ni ga'ee ishiinis uffata kana mimmiidhagdee innis baay'ee mimmiidhagee iddoo san beellama sanitti wal ga'anii yeroo wal ga'an kana dhugaa dubbachuudhaaf jaalala isaatiin miidhamurraa kan ka'e dursitee iddoo sanitti argamtee jedhama isheen. Dursitee argamtee. Nus akkasuma maara. Yeroo jaalattee geettee. Sirriidha. Namni dursee jaalate tokko. Sa'aatii baay'ee ilaallata. Namni dursee jaalate sirriidha. Eessattuu garuu namni jaalatame dafee jaalala san hubatee fi deebii sirrii deebisuu fi baay'ee murteessaa. Baay'ee murteessaa. Akkuma iddoo beellamaa sanitti wal ga'aniif innis dhufee nagaa wal gaafatanii teessoo irra taa'ee maqas duras wal beekanii wal baratanii barnoota haarawaa kan ta'an wal baratanii kaayyoo barbaadduuf itti himtee sana booda mucayyoon kun jaalala san keessatti ji'oota shaniif gaafii tokko malee jaalala ijaa waan jedhamu sana isa jaalattee miidhamaa turtee jedhama. Guyyaadhaa immoo iddoo kanatti obbaafachuuf dhufte innis akkuma dhaga'een gaafii ishii kana guyyaa jalqabaa akkuma sitti himaan ture bira darbee guyyaa lammaffaa xaalaa isaa irra dhaabbatee beellama qabate tole ati dhugaadha na jaalachuu dandeessa. Ani hiriyyaa qabaachuu fi hiriyyaa qabaachuu dhiisuu koo adda baasteetta jedheen. Anis eesuma kana sirraa barbaadu si bira dhufee. Xaalaa irrattis akkuma argitee jirtu sababoota lama naaf ibsiin jedhee ture. Yoon nan jaalattu taate sababa nan jaalanneef sababa lamaa qofa naaf ibsi. Sis jaaladhee si dhabee jaalala keessa dhabee lama miidhamuurra waan jedhuuf kaaftee isheen tole laggiiftii koo jedheeni ani akkumatti yaaddu nama dhiiraati nuti namni dhiiraa kun dursinee osoo jaalannee jaalala saniin dubara jaalanne sana injifannee nutis miira gaarii nu dhagama. Ani garuu dursitee waan na jaalatte isaayyuu bakka hiriyyaan waliin taphataa jirutti waan dhuftee gaafii akkana na dhiyeessite natti ulfaate gaafii isa keessaniif kalla deebii sirrii fi kallattii gaarii qabate si deebisuudhaaf jedheeni tare guyyaadha maan naa deebistaree jetteen ankasirraa barbaadu sababa ati nan jaalanneef lama qofaa waan jedhu. Okay, ishiin akkas jennaaniin
saboota lamaanaa ibsi jedhee jetteen jechuudha isheen. Yeroo isheen akkas jettuun kitaabicha kanarra waan ajaa'ibaa waan nan arge sababoota lamaa miti sababa tokkos hin qabu. Si jaaladhaa jedhee anis. Garuu kana dura ofii si gaafachuu barbaada waan ta'eef dursitee na gaafattee waan si jaalataa turee fi dursitee na gaafattee waan jedhutti na dhagaye malee dursee si jaaladhan ture. Si jaaladhan ture. Inni sodaatee nafa. Sodaa keessan ture. Mucayyoon kun na qoruu fi qormaata natti ta'uu fi guyyaa san dhuftee waan jedhu wal jaalatanii jechuudha. Anaafis egaa dhugaa dubbachuudhaaf maal akka ta'u dhagaa ture. Buutii isaa maal akka ta'u dhagaa ture. Baay'ee na gammachiise kun diraamaa moo dhugaa seenaa dhugaa kitaaba irraa dubbisee tarii namni sun kireetiviitii ta'uu danda'a. Seenaa dhugaa irratti hundaa'ee barreessuu danda'a. Wanni nuti hin beeknu hin jiru. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya qophii kanarraa waan baay'ee bartanii hubattan jedhee waan yaadu hedduudha. Dubartoonni keenya akka aadaatti jaalala miidhamanii erga miidhamaniiti nama isaan jaalate sanaaf dafanii deebisanii ijoollee keenya bira ijoollee dhiiras dubara biras rakkoo jira namoota hunda bira jechuu baannus dhiiris dafee yoo jaalate jaalala isaa kanaaf ishiinis daftee deebii sirrii deebisuufi qabdi. Yoo jaalala keessa jiraatte jaalala keessa jira waan jedhu daftee deebisuufi qabdi. Kanaafuu yaada walii hubannee waliin hojjechuu wal jaalachuu waliif hayyamaa ta'u. Warri shamarran miidhaatan obboleewwan keenya dhiirri kanarraa baay'ee baratan. Akkasuma immoo shamarroonnis akkanaa kun ni jiraata. Shamarroonni dhiira yaada akkanaa kana isin dhiyeessee yookiin ammoo osoo hin dhiyeessine shamarroonni garuu baay'ee qaroo beektaa. Shaala isaan baay'ee maaliif waan godhamuu qabu dursanii beekan. Ija kan kilaalanii sirra waa'ee hubatanii. Kana waan ta'eef hundumti keessanuu jaalalli wantoonni dursaa jaalalaan waliin jiraadhaa. Jenna kanaafuu Gadaa Digital Media subscribe warreen goone subscribe godhaa jenna. Abdii Media illee subscribe godhaati. Kana ol waan baay'ee olii hojjechuu dandeenya jedha. Waan hordoftaniif horaa bulaa deebanaa torbaan jaalalaa isiniif haa ta'u.